Ashama uummata jaalalaa nageenya jirtu nageenyi rabbii guddaa bakka isin jirtan isin ifaa baay'atu jechaa gadaatu birraan taan dura odeeffannoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii fi kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan garagaraa isin biraan gahaa ture irraa hadhas bifuma wal fakkaatuun viidiyoo waan dhiyeenya ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan isin qabnee dhufne irraa ammasitti viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf ammumaa laayik gochuudha eegalaa jechaa viidiyoo kanaaf yoo xiqqaatee laayikii 8 galchuu qabaanna kallattiidhumaan gara viidiyootti haa ceenu. Abbaan shaggar baanaa kaata malleen kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Hayyeekaa viidiyoowwan nusiif qabannee dhufni keessaa dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e icciitiin sirbaa Andu'aalam kan darbii ilaalaa fi gungume jedhu icciitiin isaanii bahuu danda'e jira. Sirbaa darbii ilaalaa jedhu keessatti darbii ilaalaa shaggar baanaa kaacha mallee kaachaa dhugaa dhiigaa kun nama maraacha kan jedhu keessatti Addis Ababaan biyya kachamallee kan jedhu keessatti Addis Ababaan jecha afaan Amaariffaatiin miti Andu'aalam maaf jecha Addis Ababaa jedhu kan yookiin sirba Oromiffaa keessatti jecha Amaariffaa fayyadamuu danda'e kan jedhu gaafii ture akkasumas immoo sirba gungume jedhu keessatti waloo yaa waloo kan jedhu akkasumas waloo jechuun kun maal jechuudha waloo jechuudha moo maal jechuu barbaade kan jedhu namoota hedduu gaafituu danda'e jira haa ta'u garuu dhiyeenya kana barreessaa walaloo sanii bifa ajaa'ibaatiin waa yookiin icciitiiwwan jechoota isaan keessa jiran adda baasuu danda'e jira. Viidiyoon kana wal qabatee gadhiifame tokko ni jira. Mee viidiyicha isaan daawwannoo walitti adeemnu. Kan Andu'aalam darbee laallaatiin dhuftee ergasiis gungume. Ani walalooni kennaa ilmamuu rabbi naa kennan jedha. Sisaay Asaffaa waan dubbachuu barbaade hasaasa keessa kooti iyya keessa kooti kan naa dabarsee karaa salphaatti fudhadhe walaloodha. Sun tarkaanfii kooti. Galmi koo garuu kan biraati. Darbee laallaa kanarratti jechoota afaan Amaariffaa fayyadamteetta gaaffii dhumtiin jalqaba. Addis Ababaa jechi Amaariffaa hin jiru. Addis Ababaatu jira malee. Isaaniyyuu miti afaan isaaniyyuu Oromomse. Jechoonni mootii ta'anii hafanii jiru. Gungumee haa jedhamu malee silaa mata dureen isaa waloo. Jalqabni falaasamaatu jecha. Fakkeenyaaf tokkummaa kan jedhu tokko kan jedhu irraa dhufe. Wanti tokko ta'uu hin danda'u. Tokkichummaan kan rabbii qabu. Yaadni nuti tokkummaa ittiin ibsinu kuni walooma kan ta'uu qabu. Walooma kan jedhu kuni waloo uumaa yookiin immoo falaasama waloof walaba uumate. Waan waloo keenya irratti waloomna malee waan dhuunfa irratti kan dhuunfate. Tokkummaan waan hundaanuu tokko ta'uu jechuudha. Hayyeekaa isinillee warri sirba Andu'aalamii kan darbee ilaalaa jedhuu fi gungume jedhu dhageeffataa turtanii akka dhageeffataa turtan nan beekaa isa achi keessatti immoo sirba san dhageeffatanii jechuun isin gaafii isin uumuu danda'an hadhaan tanaa deebisaa argattee jirtu jedhee yaada kana wal qabatee waa isin dhagahame yookiin gammachuu yookiin gaafiin keessa yoo isiniif deebi'e koomentii jalaan nu barreessaa jechaa viidiyoo keenyatti aanutti hojjenne akkuma beekamu torbee darbu keessaa yaadannoo wareegama artistaa Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammataatu taasifamaa ture. Bariisaa sanitti ammootu artist Caalaa Bultumee eebbaa yookiin albeema qopheessee akka eebbisuudhaaf ta'u ifa gochuu danda'e jechuudha. Kallattii feesbuukii isaatiin sirba barreesse yookiin sirba qopheeffamee jiru kana albeema guutuu akka ta'ee fi albeema sana ammoo kan eebbisu biyya keessatti yookiin shaggar osoo hin taane biyya Ameerikaatti eebbisuudhaaf qophiirra akka jiru akkasumas ammoo uummanni Oromoodhaa biyya Ameerikaa kutaalee adda addaa jiran eebbaa CD yookiin albeemas akka argamanii fi isaan affeeree jira jechuudha. Haa ta'u garuu uummanni yookiin koomentiiwwan feesbuukii isaa inni akkas jedhee barreessa irra kennaman ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Feesbuukiin yookiin barreeffamni inni achirra dubbate sunii fi koomentiiwwan uummanni achirra isaaf kenne sun bifa viidiyootiin qophaa'ee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamee ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Mee Caalaan maal akka jedhee fi koomentiiwwan yookiin yaadni uummanni Caalaadhaaf barreesse maal akka ta'e daawwannee walitti haa deebinu. Komentii deebisaa uummanni Oromoo godheef dubbisaa sirriitti. Komentii qofa qaba. Komentii baasee walumaan haa dubbifnu. Sheexana.
Maqaa Yesuus. Awwaaddaa keessaa isa dhabdeef konsertii qopheessitee Ameerikaa deemuu irra osoo Gondar deemtee geggeessitee guyyaa guutuu bo'aa oollee garuu barreeffama keenya na kofalchiise Ameerikaa bilistiginnaan hin jiru caalaa keenya. Yesus kosee haa gombisu nani nana. Akkam ilmaan Oromoo jette moosanuu hin saalfattu hin qaanofnen nama qaaneessiti jedhe. Acheen akkam jirtu ilmaan Gondar akkam jirtu ilmaan Baandar osoo jette dhageetti argatta turte machooftu. Hayyeekaa viidichi kana fakkaataa caalaa bultumee yeroo adda addaatti jechoonni adda addaa irra dubbatamaa ture akkasumas ammoo jechoonni adda addaa irra darbatamaa ture ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira kan dura sooguu tokko keessa caalaan bultumee ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira wanti ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e keessaa viidiyoon tokko jira viidiyoo sammee gabaabbinaa isinitti haa mul'isu. Jireenya koo keessatti ani Faayisaa Leellisaatiif malee nama lubbuuf hin jiruuf sirbeen beekon. Nama lubbuudhaan jiruuf Faayisaa Leellisaa qofaafan sirbeen. Kanaaf nama lubbuun jiruuf ani hin sirbines hin sirbus. A few moments later. Hayyeekaa akkuma argitan kana viidiyoon kunis eeguu isinitti ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira haa ta'u garuu amma inni kun wanta darbee jechuudha. Kan viidiyoo jalqabaa yookiin feesbuukii fi akkaataa feesbuuk irra gadhiifamee akkaataa eebbisaas biyya Ameerikaa ta'uu jedhu kan irratti ammoo isinillee yaada qabdanii koomentii jedhannuu barreessaa jechaa viidiyoo keenyatti aanu taaceenu. Viidiyoon keenyatti aanu shiroo fasasii jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Meesin shiroo fasasii jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Namni tokko mana nyaataa tokko seennee shiroo fasasii kana nyaachuu barbaadu yookiin ajajachuu barbaadu andi shiroo fasasii jedhee ajajata. Isinis shiroo fasasii jechuu afaan Oromootiin maal jechuudha? Hundaafuu mee viidiyoo ajaa'ibaa tokko shiroo fasasii maal akka ta'e akkaataan obboleessi keenya tokko ittiin ibsa ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Mee ilaallee walitti haa deebinu. Shiroo fasas Oromiffaan deemee ajajadhu adusiin jedhee maal jettee ajajata? Amma shiroo fasasiini shiroo fasasii jechuun namuma tiyyee garaa maaliiffaatachi bute malee shiroo fasasiin Oromiffa tagaabiinoo jedhama Amaariyaadhaan. Shiroo fasasii. Shiroo fasasiin Oromiffa Amaariyaadhaan garuu tagaabiinoo jedhamee. Hayyeekaa kana fakkaataa shiroo fasasii jechuun jecha durumaayyuu shiroo fasasii jechuun afaan Oromooti afaan Amaariffaatiin immoo kana fakkaataa jedhee dubbatee jira. Meesinis kana wal qabatee maal jettan shiroo fasasiin akka isin beektanitti afaan Oromootiin maal akka jedhamu koomentii jedhannuu barreessaa jechaa viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu ammoo akkuma beekamu yogguu darbe keessa ijoo sooshaal miidiyaa kanneen guutuu addunyaa irratti tamsa'aa ture keessaa viidiyoon pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yogguu saayikilii ofu saayikilii irraa kufee hanga tokko miidhame ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira guutuu addunyaa irratti tamsa'aa ture viidiyoon sun sanii wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp ibsa kennaa jiru. Doonaald Tiraamp akkuma beekamu yeroo baay'ee fuulli isaa kun gudunfamee yookiin isaa seeqatuu fi isaa kolfuun argitaniin jechuudha. Ammoo dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e sanii wal qabatee yoo yaada kennu inumaayyuu amma booda wantan sodaadhee jiru saayikilii hin dhufu kufuun barbaadu jedhee ibsa tokko gadhiisuu danda'e jira. Mee viidiyicha san daawwanee walitti haa deebinu. No, I'm serious. I hope he's okay. Fell off a bicycle. I make this pledge to you today. I will never, ever ride a bicycle. Have turned calm into chaos, prosperity into poverty, and security into a total catastrophe. And under this leadership, our country Donald Trump, I never ride the bicycle jedhee dubbatee jira. Hedduu sodaatee jira na fakkaatee. Viidiyoo keenyatti aanutti hojjennee dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa keessumattuu gama YouTube akkasumas ammootu Facebook fi sooshaal miidiyaawwan garagaraati ijoo dubbii kan ta'e waa'ee wareegamaa Ustaaz Kamaal Hebbooti. Ustaaz Kamaal Hebboo akkaataa inni itti wareegame hedduu uummatatti gaafii ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun gaafii kanaaf deebii argachuu hin dandeenye
Kaafiiwwan yookiin wantoota yaada itti dhagame kana kallattiiwwan adda addaa burqaa oduu adda addaa irraa kan sobas ta'e yookiin soba osoo hin taane adda baafatanii hin beeknetti yaada adda addaa kennu jira jechuudha. Isaan keessaa muraasni Ustaaz Kamaal Eebboo kan ajjeefame oboodhaan jedha. Kun ammoo waraana mootummaa Shimallis Abdiisaatiin ajjeefame jedha. Kana wal qabatee uummanni komiiwwan adda addaa dhiyeessu jiru. Wantoonni hin barbaachifnee fi jechoonni hin barbaachifne adda addaa afaan namaatti bahu jiru. Kanuma wal qabatee ammoo dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ibsa kennuu danda'an jiru. Ibsa inni kenname daawwanne walitti adeemnu. Jaal Kamaal Eebboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo otuu hidhattoota Shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii otuu kuffisuu ofiisaa kufee akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta naan baay'ee na gaddisiisidha. Hayyikaa obbo Odaa Tarbiidha. Bifa isin argitan kanaan gaafii fi deebii keelloo miidiyaa wajjin taasise waa'ee ajjeechaa yookiin du'a Kamaal Eebboo bifa kanaan yookiin kallattii waraanaa mootummaa Shimallis Abdiisaati ajjeefamuu isaa uummataaf ifa godhee jira jechuudha. Haa ta'u ammoo asirratti uummanni yaada adda addaa kaasuu jiru. Isinis kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii jedhanii barreessaa jecha maal soo ta'ee jajjabinaa fi obsoolii hawwina jecha viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceene dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e keessaa tokko waa'ee kufaatii alaabaa Oromiyaati. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa mana barumsaa tokko keessatti bifa ajaa'ibaa tokko yookiin bifa hedduu nama gaddisiisuu fi bifa hedduu nama dhagahamu yoo inni buufame akkasumas ammoo mukni yookiin sibiilli inni irra dhaabbate kufee yookiin kuffisanii isa sibiila san caccabsanii akkasumas ammoo alaabaa buusanii alaabaa biraatiin bakka buusan kan viidiyoo gadhiifame tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun viidiyoo kanaan sheer godhanii jiru. Koomentii adda addaa irra kennanii jiru. Hedduu ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Meesins viidiyoo san daawwannee walitti adeemnu. አይዞሽ ራዘሬ በርቺ። ኧረ እንጨቱን ተውት። Hayyikaa viidiyochi kana fakkaata. Viidiyoo kana laaltanii ana ammootu akka emooshin taate osoo hin barbaanne wanta ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii fi wantoota ammootu irraa barachuu dandeettan jedhee isin biraan ga'e isin viidiyoo kana laaltanii emooshin ta'ina haa ta'u garuu waan isin dhagahame immoo koomentii jala akka nu barreessan jecha viidiyoo waan nu hadhaaf qabanne isin dhufne kanneen fakkaata. Hamma dhumaatti obsaa waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha. Horoonni viidiyoo keenya laayik hin goone laayik gochuudhaan horoonni ammoo sheerii gochuu dandeessan. Share gochuudhaan nu gargaara jecha hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti iddoo nagaa tura.